Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii qubeen saayit waggoota lamaan booda walitti bu'insa hamaan raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti ammas kaaba Itoophiyaatti kallattii lixa Tigraay bakka Shariinaa jedhamutti jalqabuun gabaafamaa jira. Gama lamaanuu wal himannaa jabaatu dhiyaachaa jira. Waraanni kun dhugumaa jalqabameera moo agarsiisa humnaati? Xiinxala gadi fageenya qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti waliin tura. Miidiyaaleen naannichaa akka gabaasanitti mootummaa federaalaa barii adoolessa 25 bara 2018 irraa eegalee lixa Tigraay Shariinaa irratti waraana ifa baneera jedhan. Ibsi kun mootummaan badhaadhinaa waliigaltee Pretooriyaa cabsee ummata keenya ammas duguguuf ka'eera jechuun ummatni Tigraay biyya keessaa fi alaa jiru makkat yookaan ittisa biyyaalessaa akka jalqabu waamicha godheera. Ministeerri jallisii fi hoggantoota federaalaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Abrahaam Balay ammoo humni dhuunfataan TPLF yookaan Hwaat dargaggoota Tigraay waraana kaayyoo hin qabne keessatti akka baalaa akka harca'an gochaa jira jedhan. Sharaariinaatti jalqabametti itti gaafatamummaa kan fudhatu TPLF ta'uu addeessuun waraana kanaan ummatni hin fayyadamu biyya diiguuf hin socho'ina jechuun akeekkachiisaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaanis ibsa baasaniiru. Pireezidaantiin duraanii dhimma kana irratti ibsa gadi fageenya kennaniin hoggantoota TPLF Dr. Dabratsiyoonii fi gartuu isaanii ummata Tigraay gara kiyyootti galchaa jiru jechuun qeeqan. Akka Obbo Geetaachoon jedhanitti humni dhuunfataa tokko qofti kiiloo 4tti deebina jedhee ummata waraanaaf ijaaruun fageenya yaaduu dadhabuudha jechuudhaan ibsan. Jawaar Mohaammed haala Shariinaa irratti gamalachuunu fageenya irraa furguggee walitti darbachaa jiru malee lolli waliigalaa full scale war ammatti hin jalqabamne olola miidiyaatu dhukaasa qawwee caalee jira jedhama. Hayyuun siyaasaa Keetii Turumvool immoo muddamni kun gara waraana hammaataatti deemuuf carraa qaba garuu ammaaf agarsiisa humna ta'uu danda'a jechuun xiinxala isaa dhiyeesseera. Muddamni waraanaa kaaba Itoophiyaatti ammas deebi'ee kallattii lixa Tigraay Shariinaa irratti dhohe kun qormaata guddaa nageenya biyyatti mudatedha. Lolli kun akka tasaa kan dhufe otoo hin taane bu'aa kufiinsa waliigaltee Pretooriyaati. TPLF dhimma lafti keenya nuuf hin deebine jedhu kaasuun kallattii hojiirra oolmaa waliigaltee nageenya irratti abdii kutachuu isaa agarsiisa. Kunis murna dhuunfataa naannichaa TPLF ummata Tigraay biratti fudhatama isaa deebifachuuf mufannoo ummata gara waraanaatti jijjiiruuf akka carraatti itti fayyadamuuf yaalaa jiraachuun ni mala. Keessumaa qooda'iinsa keessoo Tigraay gidduu gartuu Dr. Dabratsiyoonii fi Obbo Geetaachoo Raddaa gidduu jiru hammaachuu isaa hordofee TPLF waraana kaasuun ummata gartuu isaa jala hiriirsuuf akka tooftaatti fayyadamaa jiraachuun isaa ni tilmaamama. Gama biraatiin lolli kun kallattii idil addunyaa fi naannootti jijjiirama guddaa qaba. Akka xiinxala Jawaar Mohaammed addeessetti Eertiraan kanaan dura TPLF rukutuuf Abiy waliin turte ammaan tana garuu PP to'achuuf jecha humnoota mormittoota kanneen akka Faannoo fi gartuulee Tigraay waliin ximdoo ittisa Defensive Alliance uumuuf socho'aa jirti. Kun ammoo lola Shariinaa kana lola naannoo tokko qofa otoo hin taane gara lola gaanfa Afrikaatti ceesisuu danda'a. Keessumaa humnoonni Faannoo naannoo lola kanatti dhiyeenya waan jiraniif waraana kana keessa galuun isaanii hin oolu. Kun ammoo Itoophiyaa geengoo waraana keessoo fi alaa keessatti kuffisuun biyyattiin gara diigamiinsa kutaalleetti akka deemtu karaa saaquu danda'a. Raayyaa ittisa biyyaas gama biraatiin ajajaan kaaba bahaa Leetanaal Jeneraal Asaffaa Chokkol tuttuqaa diinotaa kamiyyuu qolachuuf qophiidha jechuun gamtaa diinotaa biyya diiguuf karoorfate yeroo gabaabaa keessatti akka dhabamsiisan akeekkachiisaniiru. Xumurarratti lolli hamma ammaatti jiru dhukaasa meeshaalee gurguddaa qofa yoo ta'u kun gara waraana waliigalaatti akka hin ceenneef furmaatni jiru dhiibbaa dippiloomaasii fi marii qofadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kaaba Itoophiyaatti waraanni haaraa banamuun isaa ummata Itoophiyaa hundaaf yaaddoodha. Isin waraanni kun ummata Itoophiyaa ni fayyada jettanii yaaddu moo waraanni furmaata jechuun deeggartu? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Chaanalii qubeen saayit yeroo hundaa odeeffannoowwan madaalawaa fi xiinxala gadi fageenya isiniif dhiyeessa. Akka nu jajjabeessaniif laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma. Nagaan tura.